Hashamaa dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota faana sabaa kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan fagoorraa dhiyoorraa nagaan keenya isin qaqqabu akkam jirtu jechuun sagantaa keenya eegallee jirra. Egaa nuti sagantaa keenya addaa qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessan teessanii sagantaa keenya yaadan akka nu faana buuftan isin gaafanna. Kanneen faana sabaa YouTube chaanaaliin sabiskiraayib godhin ammoo sabiskiraayib gochuu akkasuma laayik share gochuudhaan viidiyoo keenya namoonni hedduu akka harkan gochuun dirqama isaa isinitti laattanna. Amma gara sagantaa keenyatti dabarsina. Sagantaa keenya waliinis turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya eegallee jirra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo ammaa kana kaaba Oromiyaa Wallootti tarkaanfii jajjabaa sirna biltsiginnaa waliin wal'aansoo qabaa jiru yeroo adda addaatti waraanaa akka jiruu fi fuuldurri isaa gara imala Finfinnee ta'uu isaa ibsaa jira. Egaa yeroo ammaa kana gootichi waraana bilisummaa Oromoo torbanoota darban keessa magaalaa Kamisee irraa kaasee magaalaa Adda naannoo Oromiyaa gara kaaba Walloo naannoo Amaaraa jalatti bultu egaa baay'inaan harka gooticha waraana bilisummaa Oromootti galee jira. Waraanni naannoo Tigraay TDF fi akkasuma waraanni WBO olaanii yeroo ammaa kana tokkummaan waltumsanii sirna leellistuu nafxanyaa fi akkasuma sirna amma aangoorra jiru kan sirna durii deebisuuf tattaafatu kan Abiy Ahmediin hoogganamu irratti aleellaa jajjabaa gaggeessuudhaan abdii murachiisaa akka jiran dhagahamaa jira. Egaa yeroo ammaa kanatti mootummaan biyya bulchaa jiru magaalotaa fi gandoota baadiyyaa harka isaa keessaa guyya guyyaan dhabaa jiraachuunis yaaddoo guddaa akka ta'ee fi sirni michummaa keessattis walshakkii guddaa akka uumee jiru dhagahamaa jira. Egaa akkuma baratame sirni biltsiginnaa amma aangoorra jiru humna karaa adda addaan gara magaalaa Finfinneetti sochii qawween haqoo fi deeffachuu gaggeeffamaa jiru kan akka adda durummaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo qabsoo uummata adda addaa kan isa cina jiranii hunda waliin gara magaalaa Finfinnee sirna mootii kanaa harka ofiitti galfachuudhaaf amma adeemsa jabaatu gaggeeffamaa jira. Gama dippiloomaasiin biyyoota adda addaa biyya sana keessaa akka godaananii fi ammallee akka godaanaa jiran akkasuma human raayitii kanneen mirga dhala namaaf falman yaaddoo gama lola waraanarraatii ka'uun uummata miidhaa jiru akkaan balaaleffachaa akka jiranii fi mootummaan Itoophiyaa nagaa hin fedhu nagaan akka buufnu adda durummaan hojjenna jechuun yeroo ammaa kana egaa gama adda addaan dubbatamaatti jira. Hoogganni jeneraalii gama hoogganni guddaan waraanaa kan damee Jibuutii jiru kan Ameerikaa guyyaa darbee imbaasota akkasuma immoo lammiilee Ameerikaa biyya sana keessa jiran baasuu fi nuti qophiidha jedheetii jira. Egaa sirni amma aangoorra jiru dhukkuba siyaasaa biyya sanaa amma qabee jiru irraati hambisuu yookaan immoo fayyisuu akka hin dandeenye abdii murannaa guddaa keessa seeneetii jira. Egaa gama mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kaaba Walloo fi akkasuma giddugala Oromiyaa karaa adda addaan gaggeeffamaa jiru kun yaaddoo guddaa uumee jira. Gara kibba Oromiyaattis gootichi waraana bilisummaa Oromoo qeerroo gara jajjabee leenjii waraanaaf geessu waraana bilisummaa Oromoo godhee eebbiseetii jira. Gamoota adda addaanis duulli gara Finfinneetti jedhu karaa giddugala Oromiyaa naannoo Abootee akkasuma Abuna Gindabarat Gincii dabalatee gara Salaaleen Ejeree bakka jedhamtu gootichi waraana bilisummaa Oromoo aleellaa guyyaa guyyaan diina irratti fudhatu qabeenyaa fi akkasuma diina lubbuu adabuu akka dhagahamaa jiru.
odeeffannoon gamasii ba'ee mul'isaatii jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo gama Walloo kun yeroo ammaa kana egaa sirna nama nyaata karaa adda addaa of ijaaree meeshaalee gurguddaa xiyyaara dabalatee xiyyaara lolaa dabalatee yeroo adda addaatti agaa har'aatti uummata Walloo irratti lola jabaa baneeti jira. Egaa kanneen sirna bilchiginnaa kana umurii dheeressuuf tattaafatu itti adda durummaan bulchaa maal kun Oromiyaa naannoo Walloo jalaa ka jirtu naannawa addaa kan bulchu ka godina hundaa akkasuma ka itti gaafatamaa aanaa Dhumuugaa akkasuma ammoo obbo Alamuu Simee itti gaafatamaa qaama raawwachiistuu bilchiginnaa keessaa isa tokkodha. Egaa kanneen kun yeroo ammaa kana uummata Oromoo Walloo kan waraana bilisummaa Oromoo akka inni dirqamaan hidhatee loluu fi kaan ammoo garaa ofii bitame akka lolu taasifamaatii jiru. Meeshaa gurguddaa gama naannoo Amaaraan wal deeggaruudhaan Oromoota Walloo irratti duulaa bananii jiru. Maqaa Shanee jedhuu fi waraana Tigraay warra aangoo deeffachuuf jechuun olola dhugaatti hin dhiyaanne facaasuudhaan uummata Walloo akka inni waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu akka inni qeerroo isaa dura dhaabbatu godhamaa jira. Kun egaa sirna bilchiginnaa kana agam umurii dheeressaa ka jedhamu gaaffii keessaa waan nama galchuudha. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gama Wallootiin godhuudhaan gama gara Shawaatti dhiyaachaatii jira. Yeroo ammaa kana magaalota xixiqqoo gama naannoo Sanabate jala jiran kan godinoota Shawaa jalatti bulan hedduu harka isaa keessaa galfatee jira gootichi waraana bilisummaa Oromoo. Egaa gama lixaatiinis sochii jajjabaan magaalaa Laqamtee akkasuma magaalaa Gimbii qabachuudhaaf godhamaa jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo olaantummaan gandoota baadiyyaaf magaalaa naannichaa dhuunfachuun magaalichatti marsee jiraachuun dhagahamaatii jira. Gama Hamboo Gudar dabalatee gootichi waraana bilisummaa Oromoo olataa dabalatee sochii jajjaba gaggeessaa jira. Gincii akkasuma gama Wallagga Bahaa gara Jaagamaa Jaardee akkasuma Horroo Guduruu Fincaa dabalatee bakkoota hedduutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna jabaatiin sochii isaa gara fuulduraatti godhateetii jira. Gama kaaba kibba Oromiyaatiin egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo maddii isaa guddaan gara kibba Oromiyaa kan ta'e yeroo adda addaatti egaa magaalaalee fi akkasuma ammoo gandoota baadiyyaa akkasuma sirna bilchiginnaa kanneen kufaanii ka'aa jiran hunda ka dideef adaba du'aa kenna. Ka irraa deebi'uuf ammoo barnoota gorsuudhaan gara maatii ofiitti akka deebi'an gochaa jira. Egaa sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisaa akkaan kan dabalaa jiruu fi mootummaan bilchiginnaa ammoo sanatti yaaddoo guddaa akka itti ta'ee jiru dhagahamaa jira. Egaa giddugala Oromiyaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo marsaa adda addaatti waraana ga'umsaaf leenjisee bobbaaseetii jira. Suni gama magaalaa Finfinnee qarqara geessee akka jirtu hoogganni olaanaa Jaalmarroo Dirribaa dubbateetii ture. Egaa kanatti rifachuun guyyaa kaleessaarraa ka'ee duulli meeshaa gara Finfinnee deemuu fedhu olotaa akkasuma laga Xaafoo bakkoota Oromoon jiranitti qabame jechuudha. Miidiyaan aga guyyaa har'aatti miidiyaan mootummaa olola adda addaa facaasaa ture akkuma malasaa ta'e sodaa guddaa keessa waan seenee jiruuf uummata gam tokkoon biizii godhuu fi yookaan gam tokkoon ammoo uummata sodaachisee akka isaan hin deemne akkasuma ammoo sodaa ofii qabus dhimma itti ba'achuuf yaalii gaggeessaa jira. Egaa guyyaa sadan kana xiyyaarri magaalaa Finfinnee halkanii guyyaa naanna'eetti eegaa jira. Humni qilleensaas loltoota isaa akka leenjisee irraa mul'isee jira. Kunis sodaa guddaa keessa isaan akka galanii jiran kan mul'isuudha. Naannoo magaalaa bakkoota Oromoon hedduminaan jiranitti akka mana kiraa keessaa gadhiifamanii ba'anii fi akkasuma ammoo waraqaan eenyummaa ji'a ja'aatti gargaaramu akka magaalaa Finfinnee keessatti kennamu. Baatii namni waraqaa kana qabu qabalee yookaan immoo ganda naannoo isaa jiru dhaqee akka jiru of beeksisuu qaba dubbiin jettu dhagahamti.
Dabalataanis waraqaan eenyummaa kun suurri isaa guyyaa 15 akka jijjiiramu akkasuma immoo waraqaan eenyummaa kun namni fudhatu yookaan immoo naannoon fakkeenyaaf namni gama Wallagga yookaan Harargee irraa dhufe tokko waraqaa sana fudhachuuf ganda isaatti achi deebi'ee namni kun qulqulluu miti akkasuma waraqaa addaa ta'e barreeffamee fi sanaan piroosesii sanaan akka inni fudhatudha. Kana jechuun uummata gara uummati akka dhimma kana jala deeme dhimma kana seera isaa jabeessuun gara uummanni qabsoo fi dhiisee gara sanatti yaada isaa akka laattatudha. Garuu kun milkaa'uma tokkos hin qabu. Kun abdii murannaa yookaan watwaatti lubbuun ba'uuf kan isa dhumaa ta'u mul'isaatii jira. Egaa Abiy Ahmed yeroo ammaa kana mala kana dhaachuun furmaata isa jedhuu fi waan nama ajaa'ibudha. Mootummaan biyya bulchu tokko rakkoo hamaa keessaa kufaatiif eeggaa dhiyaate booda kana uummatatti fiduun qabsoo biraa uummata fincilsiisuu fi uummata dammaqsu jechuudha. Akkas jechuun aga sa'a lamaatti namni tokko galgala deemu aga sa'a sadiitti deemuu hin qabu, konkolaataan aga sa'a lamaatti deemuu hin qabu, bakka socho'uu hin qabu jedhame. Egaa akkuma beekamu dinagdeen biyya sanaa egaa gargaarsaa fi akkasuma deeggarsi biyyoota baharra jiran biyyoonni Ameerikaa dabalatee gargaarsuun egaa dhaabbatee booda dinagdeen biyyittii akkaan jabaate gaasni illee akkaan gabaan isaa ol ka'eetii jira. Birriin biyya sana keessa faayidaa hin qabu. Qabeenyi namoonni qabeenya qabanii waan qaban akka baasanii hin gurgurre godhamaatii jiru. Uummatii gara beela'uutti deemaa jira. Sanarratti seera haaraa baasuun kufaatii mootummichaa kan ariifachiisu akka ta'e egaa waan dhagaatii jirudha. Yeroo ammaa kana duulli miidiyaadhaan gara mootummaa bilchiginnaa sirna nafxanyaatiin uummata nagaa irratti duula duguggaa sanyii gaggeessuuf fayyadamaa turan hedduun isaanii yeroo ammaa kana irraa cufamee jira. Muummicha ministeeraa dabalatee namoonni walitti bu'iinsa uummataa hammeessuuf sochii godhaa turan akka adabamanii fi kanneen amma duula uummata walitti buusuu gaggeessaa jiranii karaa aga muummicha ministeeraatti aga bulchitoota naannoo Amaaraa, aktivistoota Amaaraa akkasuma miidiyaalee Amaaraa kan mootummaa keessa jiran dabalatee sagalee haqa qabeessa ta'e ukkaamsuudhaan sagalee sirna bilchiginnaa leellisu yookaan immoo sirna durii deebisuuf wawwaatu kanneen dhageessaa turan. Egaa seerri guyyaa takka seeratti kan itti gaafachiisu ta'a. Egaa yeroo ammaa kana sirni bilchiginnaa abdii murannaa keessa jira. Abdii murannaa keessa darbee ammoo badee balleessuuf carraa isa dhumaa xumurateetii jira. Egaa kanneen gooticha waraana bilisummaa Oromoo ta'e sirna sana keessa jiru karaa danda'een akkuma baratame tumsa mataa ofii gaggeeffatu jira. Kanneen dammaqiinsa hin qabnes dammaqee gara qabsoo uummata ofiitti dhaabbatee ofis oolchee uummata isaas balaa irraa oolchuun dirqama akka Oromootti qabnu ta'uu kan wal yaadachiisnudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya nuti sagantaa keenya har'aa asumarratti golomna. Kanneen faana sabaa yuutuubiin sabiskiraayib godhin sabiskiraayib gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa yaadaa fi qeeqa yoo qabaattanis karaa imeelii keenya faana@oromoo@gmail.com jechuun nuuf barreessuu dandeessu. Akkasuma immoo koomentis nu godhuu dandeessu. Nuti yaada keessanidhaallee waan balleessinirraa akka deebinu waadaa isiniif seenna. Egaa haga sagantaa keenya biraa walitti deebinuttis nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Oromoo al takka mul'ise kallacha qabsooke abaa jabeessi bilisummaa Oromoo wallaan sun nu goomse. Yaalamni lolii irree kee beekumse jannummaa Oromoo al takka mul'ise kallacha qabsooke abaa jabeessi bilisummaa Oromoo wallaan sun nu goomse.
yobii habashaadhaaf turuun dureeyyii taanii namaaf gugguufuuni qaaniidha salphina boobananii buluun qaaniidha salphina gabroomanii buluun. Lolli bilisummaa kabaaf kibbaaf hiniine kaatanii haati hoo dhumiinsi maxxanne lolli bilisummaa baaf lixaaf hiniine kaatanii haati hoo godaansi wayyaane. Yaalamii lolii irree keenya cimse jannummaa oromoo al takka mul'ise kallacha qabsoo kee abaa jabeessi bilisummaa oromoo wallaansoon nu goomse. Yaalamii lolii irree keenya cimse jannummaa oromoo al takka mul'ise kallacha qabsoo kee abaa jabeessi bilisummaa oromoo wallaansoon nu goomse. Takkaa'oo filaalii meeqooradhu seena ilma daancha irraa hangaafaan goobanaan lubbuudhaan kan badee awwaalchallee dhabee isa darbatame akka qoodaa cabee. Galatooma sagantaa keenya golobnee jirra. Abbabaa Abbashuu Abaa Jabeessaa jedha. Sirba isaa kanaa fi guddaa galatoomiittiin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya kanneen faana sabaa yuutuubiin sabaskiraayibiin godhin sabaskiraayib sheer laayik gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Ammas irra deebine isiniif himna viidiyoo keenya irra deddeebi'uun waliif qoodaa sabaskiraayib godhaa sheer godhaa viidiyoo keenya namoota hedduu akka qaqqabu nuuf rakkadhaa isiniin jenna. Galatooma oraa bulaa deebana.